Maaliif akka abjuunnu yaaddanii beektu? Jiraachuu dhala namaa keessatti gaheen abjuu maal akka ta'e yaaddanii beektu? Abjuun maal akka ta'e, maaliif akka abjuunnu, barbaachisummaan isaas maal akka ta'e hubachuudhaaf, beekuudhaaf erga namni gara lafa kanaatti dhufeerraa jalqabee jechuun haga danda'amutti beektotni hedduun qorataa turan. Yaadota garaagaraas irratti kennaa turan. Yaadotni kun akkuma yeroo isaaniitti geeddaramaa deemaa dhufan. Bara meeshaaleen sammuu namaa qorachuu danda'an hedduun argamanitti illee dhalli namaa maaliif akka abjootu, faayidaalee abjuun jireenya namaatiif kennu irratti waliigalteen hin jiru. Beektotni sammuu fi qorqalbii bu'aa qorannaa isaanii irratti gargara ta'an iyyuu malee, irratti waliin galiin iyyuu malee, faayidaalee abjuun dhala namaatiif qabu irratti yaadrimee garaagaraa ka'aniiru. Sagantaa irraatiin yaadrimee ajaa'ibaa beektotni kun ka'an wajjin hin ilaalla. Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota maatii Meelbasaayikd, an Dr. Daawitii Meelbasaayikdii wajjin hakiima yaala sammuuti. Yaadrimeelee ajaa'ibaa beektotni qorqalbii fi sammuu faayidaalee abjuu irratti kaa'an keessaa inni jalqabaa hawwii dhokataa ofii guutuudhaaf abjuunna isa jedhudha. Yaadni kun hayyuu narbii fi qorqalbii beekamaa Sigmund Freud jedhamuun jaarraa 19ffaa keessa kan akeekame. Akka hayyuun kun jedhutti namni marti sammuusaa keessaa gola dhokataa sodaa isaatii fi hawwiisaa garaagaraa bakka itti ukkaamsee qabu ni qabaata jedha. Wantootni gola kana keessatti ukkaamfamanii jiran gaafa namtichi dammaqee jiru gadi ba'anii gara yaada isaa isa conscious ta'etti isa hubatuutti dhufuu hin danda'an. Akka hin baane ni ittifamu. Wantootni kun waan saalfii sodaa dhiphuu garaagaraa itti fidan ta'uu waan malaniif. Gaafa namichi rafu hirriba keessa bu'u ittisni gola kanaa waan laaffataniif miirotni kun bifa abjuutiin bahuu eegalu. Hawwiisaa isa dhoksaa kan itti saalfatu, kan itti yaadda'u bifa abjuutiin baafate jechuudha. Haala kanaan namni tokko yoo abjuusaa nutti hime yaaddoosaa, sodaasaa, wantoota isa dhiphisan kan inni ofiisaatiin beekne baruu ni dandeenya. Kanaanis malattiin yaaddoonsaa kun wal'aanamuu fi namni kun sodaasaa kanarraa bilisa ta'u faluun ni danda'ama. Dameen qorqalbii saayikoo'anaalisis jedhamu kanarratti xiyyeeffateeti kan inni hojjetu. Yaadrimee lammaffaan yaadannoo uumuuf abjuunnaadha. Sammuun wanta guyyaa barataa oole gara yaadannoo yeroo dheeraatti geeddaree kuusuuf hirriba keessa seenuu rafuu qabna. Rafuu keessaayyuu abjuuchuu qabna. Akka qorannoon garaagaraa agarsiisanitti sammuun yaadannoo gabbataa uumuuf hirriba abjuu qabu sadarkaa hirribaa REM saayikil jedhamu argachuu qaba. Yaadrimee sadaffaan irraanfachuuf abjuunnaa isa jedhudha. Sammuu keenya keessa walitti dhufeenya narvootaa yookaan fo'aa narvootaa gara tiriliyeena 10,000tu argama. Kan wantoota nuyi yaadneen, wantoota nuyi fiil gooneen fi wantoota nuyi hojjenneen uumaman. Gaafa nuyi waan tokko yaadnu, waa'ee wanta ta'ee barannu, beeknu, gaafa nuyi waa goonu hariiroo narvootaatu uumama. Egaa halkan gaafa rafnu yookaan hirriba keessa seennu qaama sammuu keenyaa keessaa kan koorteeks jedhamu hariiroo narvootaa guyyaa uumaman kana irra deebi'ee gamaggama. Haala kanaan hariiroolee yaadannoolee barbaachisoo hin taane haquudhaan kanneen barbaachisoo ta'an jabeessee qixeessee kaa'a. Yoo kun hin godhamu ta'e sammuun keenya wantoota hin barbaachisneen hariiroo hin barbaachifneen kiraawudid ta'a yookaan danqama jechuudha. Yaadrimee maaliif akka abjuunnu beektotaan kaa'aman keessaa inni afuraffaan sammuun akka mukoofneef abjuunnaadha. Akka tiyoorii continual activation jedhamutti gaafa nuti hirriba keessa seennu sammuun dammaqinaan hojiilee to'annaa qaamota biroo kanneen akka kalee, onnee fi kan kana fakkaatan hojjechuudhaaf dammaqina haga ta'e qabaachuu qaba. Sammuun utuu ofiisaatii hojii haga ta'e keessa hin jiraatin yookaan dammaqee hin jiraatin hojiilee kana raawwachuu hin danda'u. Dammaqina barbaachisaa kan argachuudhaaf rafaa jirra waan ta'eef sosocho'uu hin dandeenyu, namoota wajjiniin walitti dubbachuu hin dandeenyu, yaada aktiivilii uumuu hin dandeenyu. Kanaaf sammuun dammaqaa ta'ee hojii hojjechuudhaaf wantoota silumaa beeku bifa abjuutiin keessa deebi'ee ilaaluudhaan of dammaqsee mukuu of baasee hojii isaa barbaachisoo ta'an jiraachuu keenyaaf barbaachisoo ta'an raawwataa jechuudha. Yaadrimee shanaffaan wal'aansa qorqalbiif abjuunnaa isa jedhudha. Abjuun miidhaa qorqalbii nurra ga'e kan nuti tun beekin miira isaa ukkaamsinee jirru irra teenyee jirruuf fayyina qorqalbii akka nuuf kennutu amanama akka yaadrimee kanaa yookaan tiyoorii kanaatti. Yaadrimee ja'affaan rakkoo furuudhaaf abjuunnaa. Gaafa hirriba keessa taanu keessattuu hirriba abjuu qabu wantoota guyyaa furuu dadhabne furuuf carraa guddaa arganna. Yaadota yookaan rakkoolee sirriitti sammuu keenya qabanii jiran yoo ta'an. Fakkeenyaaf walaloo barreessuu jalqabnee yaadni nuun dhufuu didee kan gidduutti dhaabne gaaffii herregaa fiiziksii fi kana fakkaatan utuu hojjechaa jirru danqamnee dhiisne yoo rafne. Akkasumas gaaffiin garaagaraa sammuu keenya keessa deddeebi'aa yoo jiraatan abjuu keessa karaa kanaan dura yaaduu hin dandeenye carraa yaaduu argachuudhaan furmaata isaa argannaa jechuudha. Egaa akkuma sila jedhe bara dhalli namaa lafarra jiraachuu jalqabee ka'ee
faayidaaleen abjuu maaliif akka abjuwannu beektota baay'eedhaan qoratamaa ture yaadotni garaagaraa sirriitti kennamaa turan. Ta'us amma yoonaatti abjuun sirriitti kanaaf barbaachisaa hojiinsaa inni ijoon jireenya namaatiif kennu isa kana jennee lafa kaa'uu ammayyuu hin dandeenye. Yaadrimeelee armaan olii keessaa fuulduratti tokkoon isaanii yookaan lamaan isaanii yookaan hundumti isaanii ragaalee qorannootiin deeggaramuu danda'u. Aga yeroon kun dhufutti faayidaalee nuyi armaan olitti dubbanne hundi isaanii yaadrimee ta'anii turu jechuudha. Sagantaa irraa akka barattan abdii guddaan qaba. Guyyaa biraa sagantaa biraadhaan walitti deebinutti nagaan tura.